الشما ويا جوليارا الشما ويا جوليارا هنوتي جيساني بتيسانارا بقسنين جاي خالقني وامارا بقسنين جاي خالقني وامارا beeksisa oduu gammachiisaa dhagaya wal dhageessisaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh beeksisi kun kan godhamaa jiru jiraattota magaalaa Imo fi online ishee hundaaf beeksisni keenya egaa qilleensa keessa qaxxaamuruudhaan online yaabbate hunduma keessanii bakka isin jirtanitti isin haara qabu isin jecha guyyaan arraan tanaa guyyaa gammachuutu isiniif odeessinaa sodaa takkaan maletti gammachuu arraan tanaa yeroo isiniif himnu miira keessa seennee akkamitti dubbannu egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota obboleewwan keenya markaza Hayaatul Qalbii keessaa haflaa ajaa'ibaa waan qabnuuf eega qophiiwwan haal duree isin simachuuf barbaachisoo ta'an hundaa'u xumurreen booda beeksisa afeerraa gara keessanitti godhaa jirra. Praise be to Allah. In the beginning since we said the messenger of Allah Muhammad on which we have blessed peace and the mercy. Next is the mission of Allah. All you list this voice. Thank you for your thanks. Announces this day amazing enjoyment. Encouraging we have come up with a wonderful thing. So until the end of our program, stand together and prepare this announcement. Ega kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya beeksisni keenya beeksisa markaza Hayaatul Qalbii irraa gara markazoota online gubbaa jiru hundaaf kan godhamaa jiru yommuu ta'u ustaazni keenya kabajamaa fi jaallatamaan Dr. Aliyyi Ibrahim urjiiwwan isaanii kana roobaaf caama gannaaf bona rakkoof balloo beelaaf dadhabbii osoo hin himatin urjiiwwan isaanii kana haala ajaa'ibaatiin kitaabota akka huruufaa qur'aanaa shuruuxaa tawhiidaa fi kan kana fakkaatan faa barsiisanii asin gahanii jiran maashaallah egaa lokeeshinni iddoo eebbaa magaalaa Imo araddaa ilmi shari'aa lakkoofsa mana markaza Hayaatul Nuurul Qalbii ustaaz Dr. Aliyyi Ibraahimin kan durfamu keessatti eebbi isaanii haala nama gammachiisaa dinqisiisaa onnachiisaa miira keessa nama seensisaa taheen waan gaggeeffamuuf haal duree isin simachuuf barbaachisoo ta'e hundaa'u xumurree waan jirruuf nurraa hafuun miti akka nurraahuu booda hin aanne yeroo murtaa'etti akka nuuf argamtan maqaa bulchiinsa markaza kanaatii fi maqaa bulchiinsa markaza kanaa ustaazaatii fi maqaa hoggantoota markazichaa amiirraniitiin kabajaa fi jaalalaa fi miira gammachuu fi gammadaa wal makaa taheen jaalalaan isin afeerraa yaa salaam akkana laal itti boosi. Ewa beeksisa kana irratti hubachiisa dhihaatantu jira. Hubachiisnis akkana jedha. Hubachiisa warroonni sagantaa kana irratti hirmaachuuf affeerramtanii hirmaattan hundi keessanuu yeroo sagantaa irratti argamtan eebbaaf qophiileen akka bohaartii chaalenjiiwwan adda addaa kan miira nama hatan waan jiruuf akkasumas keessummoonni gurguddoon namoonni silaa argamanii jiran hundi waan argamaniif yeroo san miira keessa seentanii dhukkubni akka hinaaffaa akka isinitti hin dhagaamneef ammumaa kaaftanii miira keessan to'achuu irratti hojjechuu akka qabdan gamanumaan isin beeksifnaa jajjabeenya isiniif hawwinaa. Guyyaan eebba sagantaa kamisa oollee galgala akka kalaandara hijiraatti Muharram 29 bara 1447 akka lakkoofsa kalaandara UK'tti Juulaay 27 bara 2025 ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti Hagayya guyyaa 17 bara 2017 akka sa'aatii Saudi Arabiyaatti galgala sa'aatii 8 fi daqiiqaa 30 irraa eegalee kan itti fufu yommuu ta'u akka sa'aatii lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'a 2 fi walakkaa irraa jalqabee kan itti fufu haala ajaa'ibaa fi oowwaadhaan itti fufuuf waan deemuuf namuutu hin hafinaa isinii jenna. Guyyaan arraan tanaa guyyaa markaza Hayaatul Qalbiiti. Kitaaban hedduu argata markaza kana keessatti yeroo tunaaf ga'uu didee hundaa'u siif lakkaa'utti xuruufarraa ol eeganii ilaa matnoota hundatti caqiidaalees ni barsiisa ammas kitaaban siiraati qottaa ilmii hammaarradhaa wallaalummaan siin maltu ilmi shariicaa baarachuun jireenyi keenya haa iftu qottaa ilmii hammaarradhaa wallaalummaan siin maltu ilmi shariicaa baarachuun jireenya